Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo kun Arraata Biyyoolessa Oromiyaati. Arraanni Biyyoolessa Oromiyaa ajajaa olaanaa Baaboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti qabatee isiniif dhiyaatee jira. Haala amma Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiidhaa fi akkasumas uggura maqaa duula egeree Oromiyaatiin geggeessaa jiru wal qabatee tarkaanfii deemaa jiruu fi haala ugguraa sana irratti yaada uummata keenya haala yeroo irratti qooduuf toora irratti nu argamanii jiru. Hagaa xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffadhaa isiniin jennaan. Daandii Elamooti ogeessota Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin Jaalmarroo baga nagaan dhuftanii har'a toora irratti isin qabannee dhiyaannee jirra. Baga nagaa walitti deebine. Fayyaa taa'ee jaaldaandii baga nagaan na eegdeetis. Egaa uummanni keenya haala amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru keessumaa guyyaarraa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waa dhadhagaa jira. Ibsis ba'ee jira. Kana ilaalchisee namoonni garaagaraa yaada tokko tokko keessaan nu qunnamaa jiranis jiru. Dhimma kanaa fi haala wanni kun yeroo kanatti barbaachisee fi maalidha waan jedhutu akka gaaffiif yaadaatti kana wal qabsiisee akka ajajaa dhaabichaatti haala waliigalaa uummanni isinirraa hubatu yaada keessan akka nuuf qooddan barbaanne kanarratti yaada keessan nuuf kenna. Fayyaa ta'e jaaldaandii kuni waan gabaabaa ifallee waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa zooniilee 8 jiran hundumaa keessatti duula bobbaa egeree Oromiyaa eegaleetu jira. Duulli suni har'amaaf eegalee uggurri immoo waliin wal qabatee maaliif jiraatee kan jedhuu fi dalagaa seenaama impaayeraa Itoophiyaa keessatti dhalannee kan arginees seenaarraas kan barannee argaa dhageetti warra keenyarraa Kaakilee Abaabileerraa dhagahaa kan dhufne impaayerittiin kun erga afaan qawween ijaaramteetiin asitti takkaamayyuu wal jijjiirraanii aangoo barcuma siyaasaa dabarsanii walii kennuu karaa nagaa filmaataan gaggeeffame akka hin jirre beekamaama. Biyyi kun waggaa hanga kanaa qabdi, umurii hanga kanaa qabdi, wal mormisiisaa naa jiraatu iyyuu malee umurii kamuu qabaattu filannootiin mootummaa wal jijjiiree takkaama hin jiru, hin jiraannes hin dhageenyellee. Egaa inni bara kana ammoo ittuu baddu baasaa isaa yeroo kaanillee beektaa filannoon fakkeessiin tokko tokko inuma gaggeeffama. Filannoo fakkeessii kana keessatti namni nagaan baheellee abbaa barbaade filatee bakka bu'ummaa kennatee galuus baatu garuu nagumaan bahee mootummichuma abbaa irree sana na filadhaa jedhe sana korojoo inni qopheesse sanatti guuteellee hin gala. Har'a sunuu dhibeetu namni abbaa filatuu dhabuu qofaa osoo hin taane akkaataan itti filataniyyuu hin jiru. Biyya gadadoon itti baay'atee duutii dhala namaa homaattuu lakkaahamuu dhabe keessatti nagaatu jira. Namni nagaan bahee waan barbaadu filatee abbaa barbaadu buusee abbaa barbaadu immoo keewwachuu ni danda'a. Wanti jedhu qoosaa madaa namaatti ashaboo naquu fakkaata. Egaa biyyittii kana keessatti haala akkasii adeemaa jiru kanaan uummatumtiyyuu nama siichi tarmii biraaf waggoota itti aanan dhufanii fi ajjeechaa itti fufiinsa akka qabaatu, buqqaatiin itti fufiinsa akka qabaatu, hidhaaf saamichi itti fufiinsa akka qabaatu sagalee sii kennineerra jechuun yakka jechuudha. Kanaafuu uummatis waan silaayyuu filatuun qabu, mootummaan hin jiru, mootummaan inni jiru hattuun jiru kun immoo walqindeessee duruu bakka walii kennee xumurateera. Beekama waan beekamu itti bahiinsaa waan beekamu waan irraa filattu hin qabdu. Egereen Oromiyaa kanaan duras afaanuma qawwee jira. Warri nu gabroomses afaanuma qawwee nu gabroomse. Dhagaa darbachuu hanga qawwee dhukaasuutti humnaanidha mootummaa buusuu malee filmaataan mootummaa buusuun aadaa biyyittii kanaa ta'ee hin baratamne, baratamuus hin dandeenye. Har'as sanumatti ta'e haala akkasii kana keessatti gaa uummanni Oromoo egeree ofii, egeree biyyaa fi hiree sabaa murteeffachuu hin danda'u. Rakkoo fi gidiraa amma keessa jiru keessaas karaa filannoon inni ittiin of baasuu danda'utu hin jiru.
Haala akkasii kana keessatti egaa mootummaatu jira. Mootummaan kun immoo jijjiiramaan dhufee jijjiiramni kun immoo jijjiirama hundee rakkoo bu'uuraa kan Oromoo fi kan sabaaf sablammii biyyittii keessa jiru jijjiiruu ni danda'a jedhee namni bahee filachuu danda'u hin jiru jechuudha. Of goyyomsuu yoo ta'e malee paartiileen hedduun isaanii hangi ta'ee jalqabumaayyuu waa hilchuu hin dhaqne, gariin immoo takka waa hilchee ilaalee karaatti irraa harca'ee kaan ammoo egaa waan qoqqoodamtee yookaan immoo qircamtee jirturraa barcuma wayii argachuu fi bakki kennamee fi kan waliin waayila ta'ee deemu sinum jira jechuudha. Kanarraa kan hafe haala akkasii keessatti filannoon kun filannoo osoo hin taane tapha daa'imaati jedhanii haala keessaa ba'an kana keessatti uummanni bahee akkaataan inni itti hiriire na ajjeesi akka na ajjeestuuf ammoo kunoo beekamtii sii kenne jedhu hin jiru. Kun yoo jiraates hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaafidha. Hegereen biyyaa Oromiyaa hireeni saba Oromoo fi saboota biyyittii keessa jiranii karaa nagaan akkaataatti argamuu danda'amu tokkoyyuu hin jiru. Ni dadhabne hin dadhabame jechuudha. Hagaa mootummaa kana waliin mootummaa abbaa irree hattoota walitti nam'an kana waliin kallattii adda addaan warri isa mormu nagaaf tasgabbii fiduu fi araaraa fi barcuma araaraatti illee walitti dhufamee taa'amee tutture. Mootummaan sun abbiuzuma gochaa itti fuferraa kan hafe nagaa buusuu akka fedhiin hin jirre mul'ata. Kanaaf dhagaa hegeree Oromiyaa humna qawwee keessa jiru. Ilmaan isaa wareegama dargaggoo fi dargaggeetti yookaan qeerroo fi qarreen waraana bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramee lolachuu danda'uun uummanni Oromoo immoo isa kana waan qabu hundumaan bira dhaabbatee itti of kitimee jijjiirama hundee addunyaan kunis har'a abbaa humna qabuu fi irree qabuttu jiraachuu danda'a. Kanarraa kan hafe dhugaan qaba jettee dhugaan ofii miila baasee manatti namaa dhufu akka hin jirre waan hedduurra arguu jirraa jechuudha. Kanaafuu hegereen Oromiyaa kan inni murtaa'u akkaataa kanaanii filmaanni fakkeessi ittiin nama ajjeesuu fi legitimeesii argatanii hin danda'amu Oromiyaa keessatti jechuu jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo kanattidha jira jaaldaandii. Isatti dabalatas uggurri sochii torbanoota tokkoof adeemu uummanni Oromoos ta'e sabaaf sablammoonni biyyittii keessa jiranii filmaata kana akkaataa kanaan filachuun haala hin danda'amnee fi waan irraa filatan illee haala hin jirre keessatti of goyyomsuu fi nama goyyomsuun illee akka hin danda'amneef sochii tokkamiyyuu akka hin goone mootummaa hin qabne kana mootummaa isaaf ta'u jijjiirrachuu fi tolfachuu irratti akka hojjetuuf of qopheessu. Kanaafuu uggurri taa'ee sochiin kamiyyuu hin jiraatu. Sanarra darbee dabballummaa mootummicha abbaa irree sanaaf ba'uu fi nagaatu jira, waan keessaa filatantu jira, filannoo haqa qabeessa deemuu danda'a jechuu fi warri baala gizee ofiin jedhee daandiitti yaa'u ammoo balaa dhalachuu danda'uu fi isaanumatu itti gaafatama fudhata jechuudha. Kanarraa kan hafee wanni addaan jiru jaaldaandii wanti goonu waanuma duruu gochaa turre abbaa irree akkaataatti morminu waan ittiin morminu hundumaa fi waan ittiin dura dhaabbannu hundumaa qawwee keenyattis dabalata malootaa fi tooftaa jiran hunda fayyadamne waan gochuu qabnu keessaa kunis tokko. Kanuma dhagoone waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan isaa bobbaa milkii fi bobbaa injifannoo akka ta'u asumaan hawwaa. Bobbaa kana cinaatti ammoo uummata silaa wareegamnuu fi wareegama kafalluufii fi hiree isaa jijjiiruuf deemnu hegeree biyyaa tolchuuf deemnu kana qabaa gochuufii qabnu, eeggannoo gochuufii qabnu, gochuudha qabna. Sansaakkaa fi naamusa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin beeku raawwachuudha qabna. Uummata keenyaa miti booji'amaa nutti dhukaasee boojinee qabneef illee qabaa gochuun barbaachisu gochuutiin waltajjii mootummaan abbaa irree kun fakkeessii fi tarmii itti aanu yookaan yeroo itti aanu siichitti nama ajjeesuu fi legitimeesii yookaan beekamtii argachuuf deemu kana tolfate waltajjii injifannoo fi waltajjii milkaa'inaatti akka jijjiirru jechuun barbaada. Kanatti dabalatee yoo waan haaraan jiraate akkuma beekamu ibsa karaa official media dhaabichaa arraata biyyoolessa Oromiyaa fi kallattii biraatiin illee argachuun ni danda'ama jechuu fayyaa ta'e jaaldaandii kanadha qabna. Ayyee jaalmarroo ajajaa olaanaa ABO toora irratti argamtanii haala yeroo irratti keessumaa duulaa waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru ugguraa wal qabatee fi uummanni keenya kanarraa maal hubachuu qabaa ka jedhu irratti yaadanuuf qoodaniif guddoo galatoomaa isiniin jecha fuuldurallee
haala deemsa waan kanaa irratti jijjiiramoota jiran irratti bilbilee odeeffannoo uummanni keenya argachuu qabu waliin haasofna. Kanarraa asirratti goolabneerra. Guddoo galatooma. Fayyaa ta'e jaaldaandii ulfaadhotis. Ayyee egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo kan isin dhaggeeffachaa turtan sagalee ajajaa olaanaa Baawobooti haala yeroo irratti isiniif qoodaa turanidha. Akkuma walitti waadaa gallee waan jijjiirama jiru irra deebiidhaan dubbisnee isiniif dhiyeessina. Kun har'aata biyyoolessa Oromiyaati kan isin waliin turani Daandii Elamooti. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.